Akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenya marti keessan guyyaa irraa kan ammoo keemistirii kutaa 9 yookaan kaarikulamii yuunit 1 qabadhee isiniif dhufee kan jira jechaadha. Egaa kana booda kutaa 9 kaasnee bifa haaraadhaan jechaadha. Nama lama taaneetidha kan hojjennu kana booda saabjektii qoqqoodannee warri kutaa 9tti dabartanii jirtanus chaanaalii keenyatti makamaatiif sabiskiraayib gochuutiin maatii ta'an isiniin jedha. Keemistirii nuti har'a ilaallu keemistirii kutaa 9ffaa yuunit 1dha kaasnee jechaadha yookaan kaarikulamii. Keemistiriin kun waan cimu hin qabu. Kutaa 7-8 elementariitti afaan Oromootiin barattan amma immoo Ingiliffaatiin barattu jechuudha. Homaa waan cimu hin qabu, waan wal buusu hin qabu. Isuma barattanii dhuftanii jechuudha. Har'a kan ilaallu keemistirii and its importance kan jedhudha yookiin immoo keemistirii fi faayidaa isaa kan jedhu walii wajjiniin ilaallaa jechuudha irraa jalqabnee. Definitionii isaa irraa kaana. Chemistry is a science that deals with the property, composition and the structure of substance. Keemistiriin jechuudha saayinsii ta'ee waa'ee maalii kan qoratu waa'ee property yookiin amalaa, compositionii, caasaa, compositioniin wanta irraa uumame jechaadha. Qabiyyeesaa, structurii, caasaasaa jechaadha. Caasaa substance gaafa jennu elementii fi compoundii ta'uu danda'a. Warra kana kan diil godhudha jechuudha. Saayinsii waa'ee kanaa qoratudha jechaadha keemistiriin kuni. The transformations they undergo jijjiirama isaan adeemsisan and the energy that is released or absorbed during this process. Akkasumas immoo jechaadha enerjii yookiin anniisaa isaan maddisiisan yookiin immoo of keessaa release godhudha jechaadha yeroo piroosesii kana jechuudha. Inni kan biraan substance jechuun maal akka ta'e ilaalla. A substance is a particular kind of matter with a uniform property. Substancein kun jechaadha amala wal fakkaataa kan qabu, maatarii amala wal fakkaataa qabudha jechaadha. Fakkeenyaaf gooldii fudhannee ilaallaa, silvarii, weetarii, soopii, teebil saalt. Gooldii kan jennu warqidha. Silvariin meetiidha. Weetariin bishaan beektuu, soopii saamunaa, teebil saaltiin ashaboo jechaadha. Giddaa oksaa kan jennu jechaadha. Isa kanadha jechuudha. Substance kan jennu warra kanadha. Warra uniform property kan qaban yookiin immoo amala wal fakkaataa kan qabanudha jechaadha. Substanceta warreen nuti jennu. Matter kan jennu immoo maalidha? Maatarii jechuudha. Matter is a physical substance in general that which occupies space and possesses the rest mass, especially as a distinct from energy. Maatarii kan jennu jechaadha fiizikaal sabistaansii ta'ee wanta qabee fi bakka qabachuu kan danda'udha jechaadha. Hanga kan qabu kanneen distiniktii enerjii kan qaban jechaadha. Fakkeenyaaf kan akka kitaabaa fudhannee ilaallaa, peensilii fudhannee ilaallaa, televezyiinii, istuul wantoota iddoo qabachuu danda'an jechaadha. Maatariin wanta hangaaf qabee qabudha jechaadha. Elementariitti isaa hangaaf qabee kan qabu jettanii akkuma baratan jechuudha. Amalli isaanii immoo ilaalla propertii isaa jechaadha. The property of substances attribute quality or characteristics. Every substance in the universe in which we live has its own property by which we can distinguish it from other substances. Property jecha property substance tokko quality isaa, kaaraakterii isaa akkasumas immoo substance yuunivarsiitii keessa jiru tokko yuunivarsiitii jechuun bakka nuti jiraannu kanadha jechaadha. Amala mataa isaatii kan qabu jechaadha. Wanta nuti ramaduu dandeenyudha jechaadha substansiin kun. Amalli substance, propertiin substance kun jechaadha. This is because every substance has its own unique composition. Substansiin hundumtuu jechaadha. Substansiin hundumtuu composition yookiin immoo qabiyyee mataa isaatii fi caasaa mataa isaatii kan qabudha jechaadha. Example, water is a substance that has no color, taste and shape. Fakkeenyaaf bishaan fudhannee yoo ilaalle bishaan substaansii keessaa isa tokkodha waan ta'eef compoundidha. H2O a compound. Bishaan kun jechaadha substaansiin bishaan jedhamu kun amaloota inni qabu, kalariin qabu, dhandhama dhabeessa, sheeppiin kan hin qabnedha jechaadha. Inni kun egaa propertii substaansii nuti ilaalaa jirru keessaati jechaadha. Compositionii yookiin immoo qabiyyeen isaa. Qabiyyeen immoo ilaala jechaadha. Composition is a nature of something, ingredients or constituents. Compositioniin kan nuti jennu immoo uumama wanta tokko or nature of something
ingredient yookiin immoo consistency isaati jechaadha. How a whole or a mixture is made up. Akkamittiin jechaadha mixturein yookiin immoo makaan tokko akka uumamedha jechaadha. Qabiyyeen kun or compositionin kun wanta inni irraa uumame kun jechaadha. Example, table salt is a chemically composed of the element sodium and the chlorine. Compositionin kun qabiyyee wanta sun of keessaa qabatee jirudha jechaadha. Fakkeenyaaf saaltii yoo fudhannee ilaalle yookiin table salt kan jennu fudhannee yoo ilaalle elementii soodiyemiitii fi kiloorinii kan of keessatti qabatee jirudha jechaadha. So composition of salt is the element of sodium and the element of chlorine jechaadha. Walitti dhufanii compound ta'anii sodium chloride ta'u jechuudha. Sodium chloride immoo table salt akka beekamaa waan ta'eef jechaadha. So the stainless steel spoons are solid solution or alloy of chromium, carbon and other elements. Steeliin kun immoo jechaadha laaqota alloy jechuun laaqotadha. Laaqota jettanii baratanii elementarytti. Kun maal of keessaa qaba? Laaqota chromiumii fi kaarbanii akkasumas elementoota kanneen biroo kan of keessaa qabudha jechaadha. So the arrangement and the relationships between the parts or elements of something complex is known as its structure. Arrangementiin yookiin immoo relationshipiin elementoota tokko gidduu jiru jechaadha. Maal kan jedhamudha? Structure kan jedhamudha jechaadha. Structure jechuun caasaa isaa jechaadha. Arrangementii caasaadha jechaadha. Arrangementiin akkasumas immoo relationshipiin jara gidduu jiru caasaa jedhama jechaadha. Fakkeenyaaf the school buildings are made up of roof, ceiling, doors, windows, walls and floor arranged in a certain order. Fakkeenyaaf kilaasiin mana barumsaa jechaadha. Wantoota inni irraa uumame ni jira, balballi jira, maskootiin jira, roof kan jennu girgiddaan sun ni jira, floor wantoota adda addaa irraa kanarraa walitti dhufee kilaasii sana ta'e jechaadha. Warri kun egaa warra nama maqaa isaa istiraakcharii isaati jechaadha. Yookiin immoo caasaa manni sun qabatee jirudha jechaadha. The arrangement of each of these parts are known as the structure of the school buildings. Arrangementonni sun warra nama maqaa isaanii dhodhofne sun jechaadha. Istiraakcharii buildingii sanaati jechaadha. Caasaa buildingii sun irraa ittiin hojjetamee jechaadha. Every substance in our environment is continuously changing from time to time due to both external and internal forces. Substanceonni naannoo keenya jiran jechuudha. Naannoo keenyatti kan argamanu jijjiirama humna keessootii fi humna alaatiin yeroodhaa gara yerootti jijjiiramu jechaadha. Due to this change, it is transformed from one form into the other. Jijjiirama kanarraa kan ka'e foormii tokkorraa gara foormii biraatti jijjiirama jechaadha. The transformation of a substance is marked change in form, nature or appearance. Jijjiiramni kun immoo jechaadha jijjiiramni sabstaansiin jijjiirame kan jennu jechaadha akka jijjiiramaatti yookiin akka jijjiirama uumamaatti kan namtolchees jiraachuu danda'a yookiin akka appearance isaatti ilaalama jechaadha. These transformations are occupied by energy changes. Jijjiiramni kun immoo jechaadha maaliin occupied ta'a? Jijjiirama anniisaa sana yookiin immoo jijjiirama energy sanaatiin occupied ta'a jechaadha. Kanadha. Inni taanu iskoopii keemistirii kana ilaalla jechaadha. So, the study of modern chemistry has many branches. Modern chemistry kun or keemistiriin ammayyaan kun jechaadha. Branchota adda addaa kan of keessaa qabudha jechaadha. So, but can generally be broken down into 5 main disciplines or areas of study. Haa ta'u malee branchota gurguddoo 5 irratti qoodamee asirratti ilaallaa jechaadha. Branchota 5 kana asitti ilaallaa. So, inni jalqabaa physical chemistry kan jedhamu jira, organic chemistry jira, analytical chemistry kana 5 isaa ilaallaa jechaadha. Inni jalqabaa physical chemistry kan jedhu ilaallaa jechaadha. Physical chemistry is the study of macroscopic properties, atomic properties, and phenomena
in chemical system. Physical property kan jedhamu jechaadha. Wayii maalii kan qoratu amaloota gurguddoo kan qoratu jechaadha. Kana sirriitti beekuutii qabdu. Maayikiroo jechuun xixiqqoo jechuu yoo ta'u, maakiroo jechuun immoo gurguddaa jechuudha. Maakirooskooppik gaafa jedhu wantoota gurguddaa jechaadha. Gurguddaa kan qoratu. Maayikirooskooppik gaafa jedhu immoo wantoota xixiqqaa jechaadha. Isa kana adda baastanii beekuutii qabdu. Gara fuulduraattis wantoota baay'ee akka kanaa baayoloojii keessattis inni ilaaltu wanta ta'eef jechaadha. So fiizikaal keemistiriin kun amaloota wantoota gurguddoo kana kan qoratudha jechaadha. Amaloota gurguddoon maal akka ta'e inni ilaalla. So a physical chemist may study such things as the rates of chemical reaction, the energy transfers that occur in reaction, or the physical structure of materials at the molecular level. Physical chemistry kun jechaadha maal kan qoratudha? Wantoota akka chemical reactionii, energy transferii reactionii sana keessatti geggeeffamu, physical structure fi molecular level sana keessatti physical structure maatarii sana kan qoratudha jechaadha. Maaltu physical chemistry kun jechaadha. Inni taan organic chemistry kan jedhu jechaadha. Organic chemistry is the study of substance containing carbon. Organic akkuma maqaa isaa irraa hubannu organikii wanti jedhamu tokko kaarbanii fi haayidroojinii waan of keessaa qabudha jettanii elementarittis haayiskuulii hin baratu bal'inaanis elementarittis ilaaltaniitu jechaadha. So carbon is one of the most abundant elements on earth and is capable of forming a tremendously vast number of chemicals, or over 20 million so far. Organic chemistry kun kaa jechaadha. Sabistaansii maal of keessaa qabudha jenneerra? Kaarbanii kan of keessaa qabudha jenneerra. Kaarbaniin kun immoo maalidha? Elementii dirra lafaa keessatti bal'inaan kan argamu jechaadha. Bal'inaan kan argamu jechaadha. Lakkoofsa guddaadhaan argama jechaadha dirra lafaa keessatti kaarbaniin kun elementiin kaarbanii kun. Most of the chemicals found in all living organisms are based on carbon. Keemikaalonni jechaadha. Keemikaalonni baay'een lubbu qabeeyyii keessatti argaman maal irratti kan hundaa'anidha? Kaarbanii irratti kan hundaa'amanidha jechaadha. Inni kan biraan inorganic faallaa sammaa jechaadha. Inorganic chemistry is the study of substance that in general are not primarily based on carbon. Inorganic chemistry immoo jechaadha. Sabistaansii sana kan qoratu ta'ee maalirratti kan hundoofnedha inni immoo kaarbanii kan of keessaa hin qabne jechaadha. Inorganic chemicals are commonly found in rocks and minerals. Organikiin lubbu qabeeyyii keessatti kan argaman lubbu qabeeyyii fi bu'aa lubbu qabeeyyii keessatti kan argamanudha. Akkuma jenne inorganikiin kun immoo maal keessatti argama? Rookii, kattaawwanii fi albuudota tokko tokko keessatti argama jechaadha. Maaltu inorganic chemistry kun jechaadha. One current important area of inorganic chemistry deals with the design and the property of materials involved in energy and information technology. Bakka inorganikiin kun itti fayyadu kanneen akka diizaayinii, amaloota maateriyoolota adda baasuuf, enerjii fi kan enerjiin sun keessatti adeemsifamuu fi information technology keessatti gargaara jechaadha. Maaltu inorganic chemistry kun? So inorganikiin kana fakkaata. Inni itti aanu analytical chemistry. Biraanchii chemistry keessaa inni afuraffaan analytical chemistry kan jedhudha jechaadha. Analytical chemistry is the study of the composition of matter. Analytical chemistry kun qabiyyee maatarii kan qoratu jechaadha. Compositionii maatarii sanaa
kan qoratudha jechaadha analytically. It focuses on separating, identifying and quantifying chemicals in samples of matter. Maalirratti focus godha jechaadha? Separatingii adda baasuu jechaadha. Separate gochuun adda qooduu, identify adda baasuu, quantifying lakkoofsa isaaniitiin adda baasuu jechaadha. Chemicals in samples of matter. Kana kan qoratu maalidha? Analytical chemistry kan jennudha jechaadha. Analytical chemist may use complex instruments to analyze on an unknown material in order to determine its various components. Analytical chemist in tokko jechaadha. Chemist gaafa jennu it's a person that study about analytical chemistry is known as analytic chemist jenna jechaadha. So chemistry jechuun analytical chemistry jechuun analytical chemistry kana nama qoratu jechaadha. So instrumentoota complexii ta'an maal godha jechaadha. Unknown materialii amala isaanii maal ittiin gochuuf jechaadha. Component achi keessa jiru determine ittiin gochuuf analytical chemistry kana fayyadamaa jechaadha. Chemistry sun analytical chemistry sun jechaadha. So inni kan biraan biochemistry kan jennu jechaadha. Bio jechuun life akka ta'e biology irrattis ilaaltaniitu. So biology fi chemistry walitti dabalamee biochemistry jedha jechaadha. Faayidaan isaa immoo maal akka ta'e ni ilaalla. Biochemistry is the study of chemical process that occur in living things. Biochemistry kun immoo waa'ee chemical processii kan qoratu ta'ee maal keessatti kan argamu jechaadha? Lubbu qabeeyyii or living things keessatti kan argamu jechaadha. Research may cover anything from basic cellular process up to understanding disease status to that better treatments can be developed. Researchiin jechaadha. Basic jechaadha. Processii seelulaarii sanarraa beezikii isaarraa ka'ee processii sanarraa ka'ee jechaadha. Dhukkuboota adda baasuudhaaf tiriitmentii yookiin immoo dhukkuba sanarraa akkamiin akka ittifamu kan ittiin develop godhudha jechaadha. Biochemistry sana fayyadamuutiin amaloota dhukkubootaa adda baasuutiif akkasumas immoo tiriitmentii sana develop gochuutiif kan itti fayyadamnudha jechaadha. Biochemistry yookiin immoo biraanchiin chemistry isa xumuraati jechaadha biochemistry. All of the aforementioned disciplines of chemistry are highly engaged in taking measurements, making observations and using them to come to conclusions. Inni kun inni ilaalla researchii bal'inaan jira asumarraa wantoota asking question steepota sanaan ilaallaa gara fuulduraatti isin baratu disciplinoota chemistry chemistry hin qorata. Observationiin jira. Observation jechuun rakkina tokko adda baasuutiin osoo research sanatti hin galin kan ittiin adda baasnudha. So isa kana bal'inaan inni ilaallaa jechaadha. Chemistry is about looking for patterns in the way substances behave because living and non-living things are made of matter. Chemistry jechaadha. Wayi maalii? Pattern jechuun wanta deddeebi'ee mul'atu tokko kan ittiin substaansii sana kan ittiin behave godhan jechaadha. Sababni isaa chemistry'n wayi maalii qorata? Wayi livingii, non-living things kan irraa uumaman yookiin immoo composition isaanii qorata wanta ta'e jechaadha. Wanta sana affect godhu kan qoratu wanta jechaadha. The scope of chemistry can be extended to explaining the natural world, preparing people for career opportunities and producing informed portrait citizens. So scope yookiin immoo caasa kan nuti amma argine shanan sun jechaadha. Uummata inform gochuutiif kanneen gargaaranu natural world prepare gochuutiif kan gargaaru akka ta'e ilaallee jirra jechaadha biraanchota sana shananiin. So inni taanu chemistry, however, is not only involved in providing useful substance in area of development and technology, but it can also result in very dangerous substances that can negatively affect human beings' life and environment. Chemistry'n amma dubbachaa turre faayidaa isaa
odeessaatii turree garuu jedha keemistiriin amma kana faayidaa duwwaa qaba miti. Wantoota danjarasii yookiin immoo miidhaa wantoota geggeessanus qabaa jechaadha. Wantoota lubbuu namaallee affeekti gochuu kanneen danda'anu jireenya namaa affeekti gochuu kan danda'an jechaadha. Envaaroomentii keenya keessatti wantoota akka sana wantoota jiran of keessaa qabaa jechaadha. Fakkeenyaaf sabistaansota akka kamiiti kan lubbuu keenya gaaga'uutii danda'an danjarasii irra nu jennu elementoota danjarasiin jiru. Fakkeenyaaf filoorooklooroo haayidrookaarbantiin kun balaafamoodha. Oksaayiid of naayitiroojiin, kaarban and salfar kun gaasii keessatti envaaroomentii keenyatti gaafa baay'atan balaa qaqqabsiisuu danda'u immoo danjarasiidha jechaadha warra kun. Inni itti aanu relationships between chemistry and other natural science. Egaan keemistiriin naachuraal saayinsota warra biraa wajjinis hariiroo qaba. Isa kana ilaalla jechaadha. Amma immoo hariiroo maalii keemistiriin akka qabu ilaalla. Chemistry is one branch of science. Keemistiriin biraanchii or damee saayinsii jechaadha. Akkuma jalqabarra ilaallee turre damee saayinsii jechaadha keemistiriin kun. Saayinsii jechuun immoo maal jechuudha? Tajaajiludha. Science is a process by which we learn about the natural universe by observing, testing, and then generating models that explain our observations. Saayinsii jechuun gabaabumatti piroosesii ta'ee waa'ee yuunivarsii kan ittiin qoran barannu observe kan ittiin goonu jechaadha. Observe gochuutiin kan ittiin waa'ee yuunivarsii barannu observe jechuun jalqabarras ni tuttuquu yaaleetiin ture. Wanta tokko observe gochuun ilaaluutiin ta'uu danda'a, dhaga'uutiin ta'uu danda'a. Wanta tokko kan nuti ittiin qaamolee miiraa keenyaan kan adda baasnu jechaadha. Observeeshinii gabaabumatti inni ilaaltu jedhee kan irra darbe jechaadha. So observe goona jechuun yookiin dhageenyee ta'uu danda'a yookiin ilaallee ta'uu danda'a. Qaamolee miiraa keenyaan wanti nu adda baasnu kamuu observe goona jechaadha. So testing dhandhamuutiin and then generating testing isa dhandhamuu osoo hin taane test gochuu wanta tokko test gochuu jechuun afaan Oromoo saallee badaa giraamaatikaalii wanti kun teestiin inni kun dhandhamuu isa jennudha. Teestiin qabu. Teestiin inni kun immoo qorachuutiinidha jechaadha. Hawaa keenya yookiin immoo naachuraal yuunivarsiitii naannoo keenyaa observe goonee teesti goonee akkasumas immoo moodeloota adda addaa generate goonee observationii geggeessinaa jechaadha. Because the physical universe is so vast. Physical yuunivarsiitiin keenya baay'ee bal'aadha jechaadha. Yuunivarsiitiin keenya baay'ee bal'aadha. Yuunivarsiitiin keessa jiraannu kun baay'ee bal'aadha. Hawaa jechuudha yuunivarsiitiin kun. There are many different branches of science. Saayinsoonni kun immoo biraanchota baay'ee of keessaatii qabu jechaadha. Thus, biology is the study of living things and geology is the study of rocks and earth. Biologiin waa'ee lubbu qabeeyyii kan qoratu yoo ta'u, geologiin immoo waa'ee maalii jechaadha? Waa'ee rookii yookiin immoo waa'ee kattaaleef waa'ee dachee keenyaa kan qoratudha jechaadha. Physics is a branch of science concerned with the nature and the property of matter and energy. Physiksiinis biraanchii saayinsii ta'ee waa'ee maalii kan qoratudha jechaadha? Waa'ee uumamaa, amaloota, maatarii fi enerjii kan qoratu jechaadha. Kun saayinsiidha jechaadha. Biraanchii saayinsiiti. Keemistiriin immoo kun akka asirraa ilaaltanuu keemistiriin walitti dhufeenyi inni saayinsota biraa wajjin yookiin immoo dipaartimentoota yookiin gosa barnoota biraa wajjin saayinsota biraa wajjin kan inni qabu akka inni hariiroo qabu nutti mul'isa jechaadha. Fiiziksii wajjin, baayoloojii wajjin akkasumas jiyooloojii wajjin jechaadha. So keemistiriin baayoloojii wajjin maal jedhama? Baayookeemistirii gaafa walitti dabalama jechaadha. Akkasumas immoo fiiziksii wajjin immoo maal jedhama? Keemikaal fiiziks jedhama jechaadha. Akkasumas jiyooloojii wajjin immoo maal jedhama? Jiyookeemistirii jechaadha. Kun hariiroo keemistiriin saayinsota biraa wajjin qabu jechaadha. The relationship between natural sciences and chemistry. Hariiroo keemistiriin naachuraal saayinsota warreen biraa wajjin qabudha jechaadha. So, although we divide science into different fields, saayinsii bakka adda addaatti qoonnee haa ilaallu malee there is so much overlap among them. Overlap qabu jechaadha. Wantoota wal fakkeessan baay'eetii qabu. Fakkeenyaaf
For example, some biologists and chemists work in both fields so much that their work is called biochemistry. Keemistirii fi baayoloojiin saayintistoonni wajjin gaafa hojjetan jechuudha. Baayoloojistiin fi keemistirii yeroo waliin hojjetu baayokeemistirii jedhama jechuudha. Baayokeemistirii is the study of the chemical process occurring in living matter. Kana gara olitti ilaalleerra baayokeemistiriin waa'ee chemical processii fi maal keessatti argamu lubbu qabeeyyii keessatti argamu kan qoratanidha. To give you a specific example, there are chemists who worked on the solution, characterization, and the biological activity of medicinal plants. Example akka kennamuuf yookiin immoo specifical example jecha keemistoonni wayii maaliin qoratu wayii isolation solution sun ta'a isolation characterization fi biological activity wayii activity biology kan qoratan jiru medicinal plant wayii medicinal plant kan qoratan jiru jechuudha. Similarly, geology and chemistry overlap in the field called geochemistry. Geochemistry irratti hojiin jira overlap godha jechuudha. Warri geology fi chemistry jechuudha. Geochemistry jedhu jechuudha jarri immoo walitti dabalamanii. Geochemistry kun immoo maali? Geochemistry is defined as the study of the process that controls the abundance, composition and distribution of chemical compounds and isotopes in geologic environments. Geochemistry kun immoo maalidha? Egaa geologiin wayee rookii fi herzii akka qoratu dubbanirra. So chemistry wajjin kun gaafa walitti dabalamu maal qorata? Processii wayee abundance jechuudha. Akkasumas composition, distribution chemicalii, compoundii chemicalaa tokko kan ittiin study goone or kan ittiin qoran or kan ittiin control goone jechuudha. Abundance jechuun maal jechuudha? Irra caalaatti wanta argamu jechuudha. Compositioniin qabiyyee akka ta'e dubbanirra. Chemical compoundii distribution isaa or immoo raabsasa sana kan ittiin qoranudha jechuudha. Isotopii beektuu isotopii geological environment sana keessa jiru kan ittiin qorannu maal jedhama? Geochemistry kan jennu yookiin immoo geology fi chemistry walitti dabalamee kan kennu jechuudha. Chemistry and physics overlap in the area of atomic and small molecule properties. Akkasuma immoo chemistry physics'n eessatti overlap wal godhu wayee small molecule amaloota small molecule fi atomii kan qorachuu irratti overlap godhu jechuudha. Both of them matter and energy. Lamaan jaraayyuu maal qoratu jechaadha? Wayee maatariitii fi wayee energy qoratu jechaadha. Physical chemistry maal akka ta'e bal'inaan kun asirratti ilaallaa jechaadha. Physical chemistry is a branch of chemistry concerned with the application of techniques and theory of physics to the study of chemical system. Chemical physics kun branch chemistry ta'ee wayee applicationii akkasumas teekniika theory physics wayee maalii kan qoratu? Chemical systemii kan qoratu jechaadha. Application jechuun as biratti faayidaa jechaadha. Faayidaa teekniikii akkasumas immoo theory physics chemical systemii sana qoratu jechaadha. Maaltu physical chemistry kun? Chemical physics is a sub-discipline of chemistry and physics that investigate physico-chemical phenomena using technique from atomic and molecular physics and condensed matter physics. Chemical physics kun jecha sub-disciplinii chemistry ta'ee akkasumas kan physics jechaadha. Maal irratti investigate kan godhu? Physico-chemical phenomena yookiin faayidaa physico-chemical sana irratti maal gargaaramuutiin teekniikii atomikii akkasumas molecular physics condense gochuutiin jechaadha. Matter kan godhudha jechaadha physics. Physics it is a branch of physics that studies a chemical process from the point of view physics. Kun jechaadha branch physics ta'ee wayii maalii kan qoratu jechaadha? Chemical process point of view physics sana kan qoratu jechaadha. Chemistry and medicine are related in the area of medical chemistry.
Meedisinii fi keemistiriin walitti dhufanii waa'ee maalii qoratu jechaadha. Eessatti wal qoratu? Meedikaal keemistiriitti jechaadha. Kan isaan walitti dhufeenya qabu jechaadha jarri immoo achitti overlap godhu jechaadha jarri immoo achitti. Inni taanu keemistirii, the role of chemistry plays in production in the society kan jedhu yeroo itti aanu ilaalla. Amma asuma irratti dhaabna.